Nin keessa utaal kan raajin keessa utaal to keessa utaalatti deebu kun maal garsiisa amantii burjaajjiidha amantii bu'uura hin qabne ta'uu garsiisa kan anaa miti bar hojii keessan tu garsiisa malee awwaltuun arrabsee akka hin jenne si awwaltuun arrabsee akka hin jenne amantii kana isintu arrabsiise paasteriin keessan keessa utaalatti deebe nu ammoo dasnu jedheeyyu wallahi dasnu jedheeyyu sababni isaa maalinni wagguma akkanatti ilaal keessa as fidaatiin achi utaalchifnu kana akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu argitanii akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu kan addas nu jedheeyyu ammoo nutti tole sababni isaa maalin burjaajii uume isaan jedhu laal ukkeerraa kaasa jechuudha jidduu kanatti ijoollee meeqatu islaamummaa nuu seena alhamdulillah sababa kanaaf jecha koottaa isin hundi keessan hundachaatanii dhufeetiin deebi'e koottaa isin hundi ni deebitanii koottaa qabadhaa isin hundi keessanuyyuu koottaa akkuma sobda sanii sobaati qabadhaa nuuf ta'a ati sobii qabadhu rakkoo miti ati sobii qabadhu nuti ammoo nigdii nagadannu qabna kana keessatti alhamdulillah nuti nigdii nagadannu qabna kana keessatti ati sobii qabadhu rakkoo miti ati sobii qabadhu kootu atilleen yaa wangeelaawi yaa raajii kootu atillee kootutti qabadhu nuti yesuus waaqaa miti si'achisiifne sanboodaan ammoo ati wanna jettaa jechuudha hin dhiifta achi booda hin sobeetiin ani muslima ta'ee jetta kootutti qabadhu to dhuftee qabachuun kan kee dhaddas nu jedhanu kootu boru deebi yoo barbaade yookaan iftaan deebi ji'a tokko nu turii deebi jidduu sanitti ammoo kan siin nagadanna nuti tamaam nuti bar isinii galaa miti san nuti gowwaa miti wallahi gowwaa miti wagguu ati dhuftu san nuti jidduu sanitti nigdii gurguddaa nagadanna alhamdulillah dhaloota meeqa kan burjaaje ka jidduu dhaabbate ati dhuftee wagguu jetta ati sobee jettee wagguu as dhuftee itin jettu meeqa fakkeenya gurbaan kun gaafa islaamummaa qabatu dhaloota meeqatu alhamdulillah rabbil alamin islaamummaa gara islaamummaa dhufu dukkana keessaa ba'a inni haa kijibu garuu sababa isaatiif jecha dhaloota meeqatu islaamummaa gara islaamummaa dhufa alhamdulillah eegasanii ammoo inni sobee homaa la kuni waan wannaadhaati miti tamaam kun akkanaadha jechuu barbaadeeti walii galatti amantiin bu'uura qabu keessa seenaa keessan utaalan osoo yesuusin kun waaqa ta'e sila osoo waaqummaa yesuus kun sila waan gad dhaabbata ta'e waan bu'uura irratti gad dhaabbati ta'e sila waan bu'uura irratti gad dhaabbatu osoo ta'e amantiin kiristaanummaadha kuni sila yookaan waaqummaa yesuus kun waan bu'uura irratti gad dhaabbate taate sila gadhiisanii utaalaan deeman muslimni tokko bar rabbiin tokkicha jechuu abadan hin dhiisu abadan morma isaatu isa citaman Nur matas cita malen di sunam ni wabe kutok. Yo roto harake fatate roto khamri dayo tate yo kan roto kijiba yo dade roto da duri yu yo kan munafika jedhama sunamo akuma dabreti jira jechu kun kana kan birada mo nan jechu barbade wanda erga kana jolle islammatti dhufan dhufuudhaaf yaaddani yu jechu koti muslimni qarshi kenna jennani didi jettanii dhufina takka sammuudhaan dhaabbadhaati ilaala. Didi jettanii ittiin dhufina. Muslimni qarshii kennaa siin jedhanii si soban yaa gowwaa fayyaalisa kiyya. Zamana duraanii muslimni xonqaayiidhaa jedhanii nama soban. Amma miidiyaan dhufee gabbahee ragaan hundi ifa bahee jennaan muslimni qarshii kennee nama sobaa jedhan. Duraan xonqolaadhaan akkana godhan jedhan. Tamam zamana durani tikosi asin dura tonqolaadhaan muslimni islaamummaa nama qabsiisaa jedhan barri sunin dabre barri boochaan dabre erga sani ammoo faashinii biraa dhufee muslimni birriidhaan nama bitaa jedhan okay yoo birrii qabaanne homaa rakkoo miti birri qabaachuun keenya gaariidha haa ta'u garuu ammoo nuti birriin kennu nam tokkoofiyyuu jechuudha nam tokkoofiyyuu islaamummaa dhuftee jennee birriin kennu nam tokko ati birri muslima bira jira jettee yoo kafiigaa dhuftu taate khasaalaa keeti birriin hin jiru maafi birri maafi fulus tamam fulus hin jirtu yaabo islaamummaa akira akka kitiif qabadhu malee kasarte jidduutti fulusa fuudha jetteetiin fallastee baataasi akkasitti hin jiru qaldi makanatti akkanatti callisneetumaan islaamummaa nu dhufte innee birri si kenninu hin jiru maafi ishee maafi ziyaaza wanta ka injiru fulusin injirtu tamam ati yo islaamummaa kana hin qabadha jetta haqiiqaadhaan hin qabadha jetta akka obboleessa kiyyaa tokkotti si qarqaaru yoo ati rakkate si qarqaaruuf qophiidha saniin alatti ammoo islaamummaa naaf qabatte jedhee maafi fulusni kennamu wayitu hin jiru islaamummaa keessatti sobeetiin guuradhe ati jette akka tasaa namoota dhuunfaa tokko sobuu dandeessa la maafi zayyi haazaa
wanni akkasiidhaan jirtu isiniin jechuudhaaf. Nuti muslima biratti na karaakarta, na gaafatta, si gaafadha, si galtee jennaan islaamummaa qabadda. Akhiraan boru guyyaa qiyaamaadha milkaa jetteetiin. Saniin alatti ammoo fuluusa barbaadettee dhufte abadan hin jiru gadalii seenta malee. Wanni akkasiidhaan jirtu. Maafi zayya haazaa hin dana. Wanni akkasiidhaan nu bira hin jirtu. Nu biratti wanni jiru maalidha? Dalagadhu. Nama dalagatu yoo taate si dalagsiifna. Kalaas dalagadhu sin jenne jabaadhu sin jenne. Saniin alatti ammoo ati dhufeetiin karadhaa gandarra deemee karadhaa wati jette xinqaaqee sitti goona. Waan sin beekne see taate. Wallaahi si beekna. Eenyuun akka kadhatte hunda si beekna. Tamaam. Dubartii jala deemtee ati kadhatte hunda information sun nu bira gaa. Tamaam. Nama karaa kadhachaa ture namni kun akkam ta'aa jira. Kun hundi isaa deemee awwaliin faa farhaanii faa innuma bira dhufa. Nama gara ishaataa kana bira innuma dhufa. Tamaam. Salaata kaatee salaataa jirtamu salaataan jirtu. Salaata akkam goggoraa jirta ka jedhu wallaahi nu bira dhufa. Quba qabaa isa kana. Osoo ati amma gurbaa amma kafara jettee olii gad opeenten olii gad ooftu kana gaafa inni islaamummaa qabatee osoo torbaan hin gahin information kun nu bira jira. Tamaam. Ganama salaata subhiidhaa ka'ee salaata namtichi kun. Moo callisee akkuma reeffaatti ciisaatiin oola ka jedhu. Nu bira jira. Kana waan beeknuu fi dhiisaa namoota akkanaa kanneen ammoo daddafnee ittiin dubbannu califneetuma irraa dhiifna nuti. Waggoo achi ka'e immoo ka duuba maaliif akka dhufe ni qoranna. Eessa deemaa jira namtichi kun? Eenyuun fa'aa waa kadhachaa jira? Eenyuun fa'aa akka waa kadhachaa turellee ni beekna. Wallaahi ni beekna. Ni beekna bareechinee beekna yaa jamaa. Namoonni akkanaa kunniin namoonni gariin isaaniidha warri silaa qarshiidhaaf jecha maraatan jiru. Ka amantiidhaaf bu'aa hin qabne. Ka amantii akiraaf jecha osoo hin taane garaadhaaf jecha. Garaan ammoo raqa nama nyaachisa isinii galtee. Garaan kun garaan kabadee beekte. Garaan kun si baratee jennaan raqa si nyaachisa. Sababa kanaaf jecha qabeenya qabna jettanii yookaan ammoo musliimni qabeenya kenna jettanii yoo ka fiigdan taate osoo achumatti dhaabbattanii ilaaltanii gaarii. Qabeenya rabbi achumatti isinii haa kennu yoo ka jiraatu taate maqama Yesuus jettan saniin mee kakkaradhaati yoo achitti yaala. Tamaam yoo qabeenya ka dhuftan taate. Maqaa Yesuusiin kottu yaa qabeenya jedha achumatti bakkuma jirtan saniidha. Yoo ka dhufu taate yoo dide ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Bakkuma jirtan sanii maqaa Yesuus kottu qabeenya jedha. Yoo ka didu taate qabeenya dhufu didu taate ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuudhaafi. Namoonni ammoo islaamummaa haqiiqaadhaan dhugaadhaan isinii galtee qabachuu barbaaddan yeroo kamittuu nuti isin qeebaluudhaaf qophii yeroo kamittuu jechuudha. Daqiiqaa takkaaf haa ta'u daqiiqaa lamaaf haa ta'u. Waan si qunnameefillee aarsaa gochuudhaaf qophiidha. Atummaan maal ta'e atummaan nama islaamummaa dhugaadhaan qabatu ta'e. Nuti waan tokko waan fuula sitti gurruun qabu. Ati amma dhuftee islaamummaa qabadha jennaan islaamummaa qabachuun qalbiin kan keedhaa waan harka jiru miti. Rabbiin harka jira. Ati waan barbaadde yoo jettee islaamummaan rabbiin tokko isa jettee ragaa nu baatee jennaan gahaadha jechuu barbaadeeti. Kan biraadha ammoo wanni jechuu barbaade ijoollee keenya ijoollee musliimaatiif dhaamsa gochuu barbaada. Sunis paasterii haa ta'u raajii yookaan daasterii irree haa ta'u waan barbaade haa ta'u kiristaanummaa keessaa haa ta'u waaqeffataa keessaa haa ta'u. Islaamummaa keessatti gaafa dhufeetiin jedhe namtichi sun wallaalaadha. Jaahil wallaalaadha gara gad aanu jira. Amantii kiristaanaa keessatti beekaa jedhe paasterii kan taaniin bar paasterii waa baratanii hin taaniin boo afaan mimbeeffatanii taaniin. Lallabuu dandeetteen nan paasteriidhaati. Hoo jettee kanatti wanna gootee jennaan paasteriidha kamaas. Waa qaraateeti miti wanni qaraan hin jiru maafi qiraati. ما في أي قراءة وما في أي دراسة وانا التيم باستري تان خلاص أوه جت للبدي كانت شبوستة كانت سبوستة إن الراجين اللي كانوا ما واقع يو كان سيتا جت إنهم بكراجين إسلام ما كسوغو في أمو ولا لا نم إسلام ما تروف كمو مي يوت إنتلتن أنا أتو فرحان لو كان منا موت برال لي أتو نم إسلام ما تروف كألفونات صدركا ألفونات جباد وكنا كمالكين جنون أرجتني بيكتني لا إنجنوا أبدا Waggoo inni dhufeeti wallahi ani seensisu yeroo baay'ee seensisu yaaziraat waggoo dhufee mana kiyyaan banee waggoo inni dhufeetiin ergatu hin seensisu nama tokkoyyuu nama islaamatti dhufe bekka yoo ol seen illee akkam jirte naga jirta jabaadhu rabbiin sabaatti si yakinu waa baradhu kanuma dhaamaafi waa baradhu jedhaani ol fuutanii leenca kiyya wala qeerransa kiyya wala durree kiyya wala raacha kiyya la maafi waan akkasiisan dhiisa ol hin fuudhina gad hin buusina akkasumatti dhiisa ofirra tamam akkasumatti dhiisa bakkuma jiru sanitti achumatti bakkuma jiru sanitti jabaadhu jedhanii baradhu jedhanii hubadhu jedhanii
borumsa irratti tikuratii godhi borumsa irratti xiyyeeffannaa kan kee kenni jedhaanti ofirratti dhiisa. Saniin alatti ammoo ol fuutanii keessattuu ijoolleen shamaraadha waan gurbaa kanarratti waan isin nu gootan arrabaa miti arraba nu arrabsitanii wanni ajaa'ibsiisan birrii isin kennatan san dura garana nyaate. Karabni keenya illee numa dabra. Birrii kennitan santu garana nyaate birrii isin usuma sitaan ijaarattanii. Maal qaba osoo dhuftanii xiqqishoo waduun mari'attanii? Maal qaba haga jala yaadanii maal taatan haga qabdanii madadu isin tuqame immoo mataan kun sirrii jira moosa? Mee of laalchisaa deemaati mana yaalaatti. Nuti as jirraa